Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Dadar Entertainment. Viidiyoo irraa kana keessatti akkamitti shamarran dabbaa yookiin qaamasii gama duubaa bakka hudduu jedhamuun baay'inaan beekamu itti guddifachuu dandeessi kan jedhu qabannee isin biraan geenya. Wantoonni gaa nuti waan kanaaf itti fayyadamtan wantootanii fi uumamaan naannoo keenya jiru fakkeenyaaf akka loos, abukaadoo, akkasuma muuz, killee wantoota gatii madaalawaa ta'een naannoo keenyatti argamurraa kan qabannee isiniif dhiyaannedha. Wanni kun faayidaa malee ammas dhiibbaa kan hin qabnedha. Dubartoonni baay'een qaama isaanii yookaan dabbaa tolfachuudhaaf addunyaa irratti iddoowwan garaagaraatti bikkanii fi gaagaminsa biraatiif illee saaxilamanis numa jira. Kun gaammoo mala dhiibbaa tokko isin biraan yookiin isinirraan hin geenyedha. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana tura. Akka qorannoon agarsiisutti addunyaa tana keessa dhiironni baay'een dubartiirraa bakka isaan dursanii fi ammoo baay'ee jaalatan qaamas yookiin dabbaa bika jedhamee beekamu hudduu yookiin dudduubbee qaama dubartiiti. Dubartoonni kanarraa kan ka'e dhiira biratti fudhatama baay'ee argachuudhaaf dabbaa kana tolfachuudhaaf iddoowwan itti miidhamanis numa jiru. Kanarraa ka'uudhaan gaammoo qorannoo agarsiisee wantoonni kun wantoota naannoo keenya irratti naannoo keenya gatii madaalawaan argachuu dandeenyu. Sun gubbaan ammaas kan dhiibbaa fi miidhaa tokkollee nurraan hin geenyedha. Mee akka isinii galuuf viidiyoo tana hamma xumuraatti daawwadhaa. Waliifis sheer godhaa. Namoonni huccuun irra bal'ates waan kana fayyadamaa. Jalqaba kan fayyadamnu loos. Loos faayidaa baay'ee guddaa fi bareedaa ta'e qaba. Dhiironnis ni beekna gaa loos maaliif akka itti fayyadamnu. Tana jechaa gaa tana keessatti warroonni chaayinaala kanaafillee haaree taatan bikkanii fi sagalee qiluu jettu sun tuqaa akkanii fi viidiyoon xiyya daftee isin bira geessu. Warroonni maatiin haatatanii irrattan ammoo galatoomaa ulfaadhaa akkuma duraanii sheer laayik godhaa isiniin jenna. Yaada yoo qabaattan koomantii jalatti nuuf barreessaa. Gara viidiyoo keenyaa seennu. Loos solleeffamaa yoo jiraates fayyadamuu ni dandeessan. Erga loos solleeffamaa kan akka qopheessan akka ammoo qolola qaburraa solleessitan booda wantoota itti daakitan naannoo teessan kan jiru mooyyee hajaamu mooyyee katti cafaqanii daakanaa ta'uu maashinoota bunaa haa ta'uu sanitti daayitaa jechuun loos tana. Erga daayitee booda fuuteeti isaanatti niixa. Loos eega daakame booda loos daakame jechuun waan feetiin daakee wantoota si mija'u. Egas booda immoo saanaa bal'aa wantoota kana hundinuu baadhachuu danda'u. Tartiibaan jechuun amma loos goonee jira marsatti aanu abukaadoo akkasumaan killee fi muuzaas dabaluuf waan deemnu jecha wantootanii fi nu gahu laallaa jechuudha. Loos irratti immoo kan fayyadamtan malaa yookaan fallaana habbaa sadii qofa fayyadamtanii akka miidhaa nurra hin geessine akka firraas kuttutanii miidhaa biraatiif hin geenyedha. Inni biraa immoo kan fayyadamnu abukaaddoodha. Abukaaddoon nyaata filatamaa. Abukaadoo dhugaa innoo abukaadoo jira odoo hin ta'in bilchaataa jechuudha. Namoonni abukaadoo hirkattan abukaaddoon faayidaa baay'ee qaba. Fuulallee namaaf tolchuudhaaf dubartoonni iddoo takka takka bakka itti fayyadaman ni jira. Abukaaddoollee nyaadhaa waan miidhaa namarraan geessisu miti abukaaddoon bareedaadha. Iddoo takka takka shamarran fuula faallee dibatan baay'ee bareedaadha. Abukaadoo fayyadamna. Wanni kun fayyadamnu gaa abukaadoo tokkuma fayyadamna. Sababni isaa viidiyoo kana ganama hogguyyuu waan fayyadamnuuf. Abukaadoon baay'ee bareedaadha. Abukaadootti goona. Hamma xumurame nu faana tura. Viidiyoo tana garuu namoonni ilaaltan hamma xumuratti ilaalaadha. Dubartiinis hin cinqabxanii. Dhiironnis namoonni jaalallee yookiin haadha manaa qabdan akka nyaata kana fayyadamtu. Wanni kun yoo at least torbaanota lama booda jijjiirama ifirratti ni gartii jechuudha. Waan kana fayyadamte akkasumas shamarran qalloon uffanni irra babal'ates waan kana yoo nyaatan dabbaa yookiin ammoo qaama keessan tolfachuu ni dandeessan. Hamma xumura kana viidiyoo kanaan nu faana turaa. Warroonni chaayinaala kanaaf haaree taatan subscribe godhaa.
Inni itti aanu gaa inni baay'inaan faayidaa guddaa qabuu fi ammas baay'inaan nyaatamu killeedha. Killee asii fayyadamnu killee affeelamaadha. Erga affeellee booda jechuudha. Killee taana akkuma cabsaniitti wanna godhu don taane killee affeelamaadha. Killee affeelamaa itti goonaa jechuudha fayyadamna. Killeen gaa nyaata baay'ee bareedaati. Waa hedduudhaaf baay'ee bareedaadha. Bifuma viidiyoo irratti argatan kanaan mummurree ciccirree itti neenaa jechuudha. Erga ala kanaan goone immoo katti aanu muuziidha. Muuziin kunis gaa akkuma abukaadoo muuzii bilchaataa ta'uu qaba. Muuzii kana at least nyaata kana ganamarraa akka fayyadamnu taane wantoota kanneen tokko tokko fayyadamne baay'ee bareedaadhaa fi baay'ee barbaachisaadha. Waan kana hanga torbaan tokko ni fi kan fudhatu taate jijjiirama ni qaba. Odoonii fi qaama wantoota biraatii fi dawaalee qorichoota biraa fudhattee qaamaan tolfadhattee miidhaa biraa sirra hin geessifne nyaata faayidaa qabu nyaata uumamaa kan gatii madaalawaan argachuu dandeessuu fi naannoo keetitti argachuu dandeessurraa qaama kee tolfachuu ni dandeessa. Tanaan isin jaa namoonni chaayinaalaaf haaraa taatan subscribe like godhaa. Inni itti aanu immoo wantoota kana walitti daayinaa. Wantoota naannoo keessan jiruun takka ammoo namoonni maashinoota dhabdanillee yoo jiraatte akka haalanii fi itti daakuu dandeessan wantoota itti daakuu dandeessan yoo argattan baay'ee bareedaadha. Isaa fi aannan liitira tokkotti fayyadamna jechuudha. Ganamuu akka nama shaayii dhuguutti akka dhugaa fayyadamna jechuudha. Nu faana tura. Katti aanu aannan kubbaayyaa tokko itti godhannaa aannan egaa aannan itti goone immoo waliin daayina jechuudha kana. Wal keessa jechuudha bulbullee daayina. Akka namaa juusu tolchuu deemutti yookaan ammoo wantoota tokko bulbuluu deemutti. Waanuma naannoo keessan jiruun eega daayina immoo bifa kanaan baha jechuudha. Bifuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan bifa kanaan eega baafne booda immoo kubbaayyaa neenee ganamuu fudhanne torbaanota tokko yookaan torbaanota lama keessatti jijjiirama baay'ee bareedaa fi dansaa ta'e kan nama gammachiisu arguu ni dandeenya jechuudha. Wantoota kana immoo akka baay'iftaniif irra hin kuchifne. Tanaan isin jaa fayyadamaa barnootaa fi wantoota garaagaraa wantoota yuutuubaroota biyyoota biraatiif doktoroota biyyoota biraatiif jalaa argine fuunee gara afaan Oromootti isiniif jijjiirree isiniif finna. Waan akkanaati torbaanota tokkofaaf fayyadamtan waan kana jijjiirama ofirra ni gartan jechuudha. Kanaan isin jaa namoonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan na yoo yaada qabaattan share like godhaa koomentii jalatti illee yoo yaada qabaattan barreessaa isin jenna. Hordoftoota chaayinaala Dadar Entertainment bakka jirtanitti nagayaa fi jaalala kabajaan isiniif hawwa. Viidiyoo kanarraa wantoonni isiniin galii yoo jiraate koomentii jalatti barreessaa. Wantoota biraa ammoo tan gaafachuu barbaaddanis yoo jiraate barreessaa share like godhaa keessaa waliif ergaa. Galatoomaa.